Tun jaarsa namaa hatuuf odoo haala kanaan dubbattuu qabamtee gudii taate salphatte waan akkanatti illee nama salphisini. Waynee uu jedhe balaachoon hinuun kolfee dhugaa waaqa. Egaa shamarran kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kooti. Egaa gara viidiyoo kanaa hoggaas hin dabarse. Intalli tuni akkuma argitanii Muktaar jaaladhe jetteeti samoona kanaa kan maraachaa jirtu. Bultii namaa keessa seenteet kan bultii namaa jeeqaa jirtu. Bultii jechuun haala salphaatti in ijaaramu. Bultiin aarsaa guddaadhaan ijaarama. Amma yeroo darbee caaltuu wajjin qabnaan sobaa ani hin jaalanne jettee hin kaadde waa akkatte jechuudha. Obbo Muktaar illee dubbii kana haadha manaa isaatiin soba jedheeti dubbate. Haa ta'uutii immoo caaltuun immoo aarisaniin Muktaaris akka mana ariitee hundi keessanuu ni beektu. Asirratti ani caaltuu irratti badii tokko argaa hin jiru. Maaliif jennaan abbaa manaa isheeti bultii kiyya keessa seenini bultii koonan diigin jette. Tun immoo ofirraa haftee jechuudha. Dhugaa rabbii isiniin jedha. Gizee kana hiriyyaa shamarraniitu nama jibbisiisaa jechuudha. Shamarranitti dhiyaachuun nama jibbisiisaa jechuudha. Qoyi ani kan jedhu akkuma jedhan dhiirri Itoophiyaa keessaa ni dhumate moo akkuma jedhanii habiyyiin guuree fixe moo gara minishaatitti maalika dhiirri dubartii fuudhu dhabamee dhiirri hin jiru jecha yeroo darbe ni dhageenya. Inna dubbii sun dhuguma ta'ee isiniin jedha bayzawwee dhiira abbaa manaa qabu tokkotti haala kanaanii kiyya irraanan fudhadha jedhanii ofirraa hafanii dubbachuun kunis odoo ana taate hoo odoo amma namni tokko dhufee abbaa manaa koo narraa fudhate doon isa wajjin jiru osoo bultii kiyya keessa jiru dhufee narraa fudhate immoo akkaman godha jedhamee gaafa ofii ilaallame dhugaan isiniin jedhanii ulfaata jechuudha. Eenyuun illee taanaan bultii ofii irratti nama hin dhiisu jechuudha. Kanaafuu ani gara caaltuutiin jira jechuudha walumaa galatti. Isheen jidduu seente tuni kanaan dura jaalattee jaalallee isheetiin wal dhabdee jaalalleen ishee gatee akka biraa deemee fi onneen ishii cabeedha jechuudha. Onnee ishii cabee kana immoo Muktaar naaf fayyisee jira. Miidhama kaleechaa sanii bakka san Muktaar buufadhee jira. Ani inni naa dhagganee jira jetteeti kan dubbachaa jirtu. Odoo ta'eyyuu jaalala dhugaa yoo jaalatte isa dhugaa sanii jaalalli dhugaan abbaan fedhe namni biraa yoo dhufe jaalala duraa san deebisuuf yookaan bakka sanitti takka'amuu xagga'uu fayyisuu hin danda'u jechuudha obboleettii koo. Ati caaltuma miidhuufi jechuudha jidduu kanatti. Caaltuun immoo nama jaalattee itti heerumte yookaan immoo akka baraa kana taatee osoo hin taane Muktaar ofiisaatiif fedhee maatii ishiitirraa osoo ishiin barumsa ishii barattu humnaan barumsa ishiitirraa fudhate jechuudha. Dubartii cimtuu fi ogeettidha jechuudha walumaa galatti caaltuun. Malee nama Muktaar duuba deemtee jaalattee duuba wajjin galte osoo hin taane nama humnaan fudhatamteedha. Nama fedhii ishii malee humnaan gaa'ela keessa seente ergan seene jetteeti bultii ishii qabattee barumsa ishii addaan kuttee kan jiraachaa jirtu sa'aatii kanatti. Inna kanaafuu ati bultii namaa keessa seentee haala kanaan gaafa jettu maaltu sitti fakkaata? Dhiirri immoo dhiirri itti fakkaachuu danda'a. Gaafa dubartii takka argu dhugaa dubbachuudhaaf dhiiratti hin murtaa'u. Muktaaris balleessa soo qabaate ishiin erga fuuldura deemtee akka barbaadamtu goote dhiirri immoo intasaasaa sin dogongora seexanatu fuuldura dhufa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf yaa obboleettii koo caaltuun tomaa immoo sitti xiqqeessitu. Sirriitti si tumtee jiraatte. Hattuun akkuma hanna seente hannaan baqattee baddee miti. Yoo caaltuun boochuusan immoo baay'ee garaana nyaattee nama rarte jechuudha. Asumarraan faaxoochee dhugaan sirriitti himaa abbaa manaa keessan hiriyoota shamarranii waliin barsiisina. Anam abbaa manaa kiyya dhossuun qabaa jechuudha isaaba kanaan. Maaliif abbaan manaa keessan nama gaarii yoo ta'e hojjetaa yoo ta'e nama kaayyoo yoo ta'e dhugaa namarraa fudhachuuf yaalii godhu jechuudha shamarri bara kana. Dhiirri gaariin dhiirri fayyaalessii fi dhiirri hojjetee dubartii jiraachisu yeroo kanatti hin jiru jechuudha. Sababii sanii ni kaagifti dureen tunis Muktaar yoo laaltu nama hojiitii ni hojjeta. Haadha manaasaa kan akka gaariitti jiraachifachaa jira. Anis immoo isaa wajjin nan jiraadha jetteeti karoorri ishee. Akkasumas shariyaan haga afuriin ni eeyyamaa jette. Shariyaa yoo eeyyame haala qaba, seera qaba. Keessattuu haati manaasaa hangafaa kan jalqabaa yoon eeyyamin bar
fuudhuu hin danda'an. Irraallee beekuu baadhu nan arga jaraan bira taa'u kana abbaan jaraan bira taa'u kun haadha manaa 4 qabu jechuudha. Innaa haalli itti fuudhe akkamitti jalqaba haadha manaa yeroo ishiin yoo hin eeyyamini hin danda'amu jechuudha shariyaallee ta'u. Ishiin eeyyamtee bakka haa fuudhu jettee tole erga jettee ishiirra erga xumuranii booda fuudhuu danda'a jechuudha. Ati immoo ofirraa haftee caaltuudhaa eeyyamsiisuun nu barbaachisu. Erga inni na jaalate isin doom akka caaltuun argitee gubattutti diggiseen itti heerumaa jette. Eenyu siif eeyyama? Eenyutu akkasitti haala sanis eeyyama? Odoo innuu iyyuu si jaalate karaalee isarratti si dhooggantootatu uumama malee ittiin heerumtu jechuudha. Bultii namaa diiguun haala salphaatti nama abbaa haadha manaa qabu tokko nama bultii qabu tokko ittiin heeruma jedhanii humnaan bultii namaa keessa seenuun kuni hayyee nuufuu gara fuulduraatti yaaddoo nutti ta'e jechuudha. Yaaddoo nutti ta'e jechuudha. Buletii koo dhugaa dubbachuudhaaf wanti akkanaa kuni barumsa illee hin qabanatti fakkaatu. Dhugaa dubbachuuf dubartiin takka dhiira abbaa manaa qabu tokko dhatteettan heeruma shariyaan kiyyaan eeyyama jettu jedhu dubartii sijjamar dhiira hin gaafattu jechuudha. Ati immoo amma sa'aatii kanatti muktaar fuudhaa jirta malee si fuudhaa hin jiru jechuudha. Qixxee waan si ofii keetti gaafattee itti heerumaa jirtudha. Caaltuu eeyyamsiisuun nu barbaachisu jetta sirmaa dhiira taatee bakka dhiiraa kan buute jechuudha. Inni dhiiraa sunu sirra qaana'aa jira jechuudha. Ishee si taasiftu sunuyyuu si taazzabaa jirti jechuudha. Kanaaf caaltuun gowwaadha jette. Caaltuun bultiidha dhugaan sitti maan nama karoora bultii ofii beekudha. Gadi baatee si tumuu diddee gadi baatee wacuu diddee ishiitu sirra bultiidha. Situ gowwaadha kan dhiira namaatitti abbaa mana namaatitti deemtu santu situ xiqqoo dogongora guddaa qaba. Deebii gara karaa keetiitti dogongora akkanaa hin dogongorini. Bultii namaa keessa seentee bultii namaa diiguu hin deemini indee maaliif haadhoche maal taatani maa dhiira namaa abbaa manaa nama jala fudhatu fudhatinaa malee ayyuuni dhatteeti Sa'idoo Sumayyaa irraa fudhatte humnaan jechuudha. Humnaan jidduu seentee Sa'idoo irraa fudhatte. Ishii haadha humnaa jenneeti yaani Sumayyaan intala Amaaraati ayyuun intala Oromooti jenneetu fudhanne ishii haa ta'u jenne ishii caaltuun intala Amaaraatiire kan Muktaarirraa fudhachaa jirtu. Atis intala Oromoo caaltuunis intala Oromoo mee maaliif irraa fudhattare garaagarummaan eecha yaani ayyuun karaa nu baastee jirti ayyuun balbala nu bantee jirti kanaafuyyuu fudhachuun qabaa irraan fudhadha jettee deemu keeti yoo ta'e inni ulfaatanii dogongorte jechuudha. Sirriitti dogongorteerta maaliif jennaani gochuu hin qabdu jechuudha. Abbaa manaa tokko nama tokko dubartii haadha manaa bultii nama tokko diigdanii warroonni abbaa manaa namaa fudhattanii istooppi dhaabbadhaa. Boru keenyallee nurraa fudhattu bara. Isin warri humna keessatti warri biyya keessa jirtan kun humna baastanii jirtu wadi jennaan dhuftaniituma fudhattu. Nu sodaanneyyuu gara fuulduraatittu abbaa manaa keenya jecha ol kaawwannare dhuftaniituma wadi bakka fudhanna jedhu jidduma seenu ladhurraa godhu jechuudha. Karaan ba'ee ayyuun gudii nu goote sanuun Sa'idoon akka qabattoo baasee dubartii haadha manaa isaatumu sitti agarsiifte tumamte gudii nu goote waa baay'eedhaan gudii nu goote iddoo argitanii. Kun immoo rakkoo cimaadha jechuudha. Kanaafuu warroonni rakkoo akkana abbaa mana namaa hattan kun istoobbii isiniin jedheera walumaa galatti istoobbii bakka dhaabaa. Akkas eegaa viidiyoo kiyyaa sumarraa nan goolabaa turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jennaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deemtu turtii gaarii isiniif haa ta'u mana kana immoo laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jennaa yaada fi qeeqa yoo qabaattan saanduqa koomentii jalatti kaa'aa baay'ee.